document no make. Esano. Turti. Eeyenga guyyaa rafun guyyaa seena qabeessa guyyaa bishaan dhabuudhaan yeroo hedduudhaaf araddaan tun burjaajaa yeroo turte keessa dabarree guyyaa araantina bifa addaatiin bishaan kun eebbifamee sadarkaa kana geenyeerra bakka hundi keessan gammadan bakka keessan isin jenna eeyenga guyyaa eebuu barootaaf waggoota baay'ee irraa ture kan madda Ishotana barisa bahani mudasi madati kamati isingel jechuun barbaada baga waliin geenye hamila unjira keessattuu waggaa bishaan kan maqaa dhoonnu dubartiin abbaa manaa wajjin ganama odoo ciiftee bohaarsuu qabdu gammaddiyaati እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንደገና ሀነጋን ንጉቹ ገናለ ነጋን ነው አወል ኦሮሞ ወልጃለት ረብኑ አጎል سما قد تربنا هاقول أردا يا بدو قدلا ورا مسوم قد تربنا هاقول ورا تنا متي إيفان سينو ربي سناقول ورا إيفان سكلمت سيني كندا كندا تبجت ربنا هاقول ورا والجالة تربنا هاقول جالا لابد سيني هاقول موكا بين يوم فيتا سناقول جالا لام فيتا سناقول تكون فام فيتا هاقول مسوم ميجدوا سناقول أركتا ميجدوا سناقول جالا لام ميجدوا سناقول. This experience of life. Ya rasa gitu agame mukano gereja kana lalu kiya fi gammachu guddan nadagama. Today we are happy because we saw what the people are able to do. Guyya irra waan ilmi namaa hojjechuu danda'u waan arginee fi gammachu guddan nadagama. God, through the work of human being, He brought life again in this village. Ganda keessatti Rabbi nama fayyadamuudhaan jiruu namaaf waan ta'u asitti dalagee jira. For the reason I say that the water is life. Sababiin kana jedhee fi bishaanni jiruudha. Today we are happy, isn't it? Guyyaa irraa gammannee jirra hin gammannee? I hope this one is just only the beginning to be happy. Kuni kajal kabati gammachu kuni kajal kabati. Today we are here, myself as the Bishop of the Catholic Secretariat of Harar. Guyyaa irraa kan as jiru Abuni waldaa amantaa kaatolikii damee Harargee bakka bu'uudhaani. Catholic means universal. Kaatolikii jechuun waliigala jechuudha, addunyaa guutuu jechuudha. In fact, if you see the real Catholic here,
maybe are 10, maybe are 20, maybe are 50. Asi warri Katoliki as jiru yookaan nama kudhan yookaan nama 20 yoo fagaate nama 50 kaas jiru amma. But we are together as the people of God. Hato wale asitti akka ijoollee Rabbiitti waliin jirra. Therefore, first of all, I like to thank God that He gave to this area this possibility and this gift of water. Guyyaa arraa Rabbi carraa bishaanii waan isiniif kenneefi Rabbiin galateeffachuu barbaada. Second, I like to thank the authority and the population here because you welcome the worker of ECS. Ittaansuudhaanii qaama bulchiisaa fi hawaasa bal'aan galateeffachuu barbaada. This is a good sign because when these three reality they are working together, we are sure that we reach our goal. Kabajamo Obbo Zamadee Abbabaa, kabajamo Dr. Gosa Mangistu, kabajamo Obbo Abarraa Indaashaw, kabajamo Obbo Umudu Ojulu, kabajamo Obbo Samson Birraatu, kabajamo Obbo Fiqaaduu Leebsaa, kabajamo Obbo Konus Amar, kabajamo itti aanaa bulchaa godinaa Obbo Tashoomaa Kabbadaa, kabajamtoota hawaasa yaabdoo gojolaa, kabajamtoota miseensota keenya kan aanarraa dhuftan, kan godinarraa dhuftan, kan ministeera yookaan immoo federaalirraa dhuftan hundi keessan aanaa dhufuu baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Guyyaan kun nuuf guyyaa jalqabaatii fi guyyaa uummanni keenya ifatti argedha. Baga gammaddan inni deebiidhaan. Aanaan ciroo aanota godina Harargee lixaa keessa jiran keessaa aanaa hangafaa fi aanaa aanonni hedduun irraa ba'an ta'uu isaa hundi keenya hubachuun barbaachisaadha. Uummanni ganda kanaa dhugaa dubbachuuf uummata seenaa qabu baga gammaddan irra deebiidhaan. Maaliif yoo jenne uummanni kuni bishaantu naa barbaachisaa jimaa isaa buqqisee kan maallaqatti gurguru uummata bishaan baafateedha. Hamilee yeroo tokko ni barbaachisa jechaadha. Ummata Khataraa jimaa buqqisee, ummata Shongoree isaa buqqisee, ummata Bishingaa isaa buqqisee, ummata Boqqolloo isaa buqqisee, ummata ooyiruu isatti yoo dhufe irraa maqee bishaan naqee jechaadha. Bishaaniif iddoo nuti qabne tokko illee hin jiru jechaadha. Dhaabbata HCSdha galata guddaa qaba. Dhaabbanni kun hojii qabatamaa osoo afaan haasa'uu hin taane qabatamaan hojii hojjetee nu barsiisee jira jechaadha. Kanaaf isa kanaas ammas fuula duraafis nu faana akka inni deemu asumaan dhiyeeffachuu kan barbaadu ta'uu isaa. በተጨማሪም ከፍተኛ የጤና ችግር እዚህ ቀበሌ ውስጥ ህብረተሰቡን ያጋጥመው ነበር ከውሃ ችግር የተነሳ እና በተጨማሪም ደግሞ የህብረተሰቡ የማምረት ፕሮዳክቲቪቲ ላይ ከፍተኛ ጫና ነበረው። አብዛኛውን ጊዜ ሰው ውሃ በመቅዳት ላይ ስለሚያሳልፍ ምርታማነቱ ላይ ችግር ይፈጥር ነበር እና ይሄ ህብረተሰብ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው የሚፈልገው ውሃ ነው የሚያስፈልገን ብለው ውሃ ሲመጣላቸው ደግሞ ስራው ሲሰራ የሚያስፈልገውን ድጋፍ በማድረግ ፕሮጀክቲዋን ኢበሰዲ ኦልታን በጀተ ሞቱማን ረመደ ቀርሺ ቢሊየን ጃት ሲቁን ወጂን በላን ወጀተማ ጅራ ዳብሌ ሲቪሊ አከ ጎድነቲ ቀብኑስ በጀተ ረመደኒ ሐዋሳፍ በከ ሞቱማን እንደቀብነት ተያጅለ በላ አከ ከነን ታስፈሜ ጅራ ቤቶች ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ተሾመ ከበደ የምዕራብ ሐረርጌ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ የወረዳችን ዋና አስተዳዳሪ እጅግ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። የክልል ምክትል ቢሮ ኃላፊዎች እዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁም all the protocols observed እንደየማዕረጋችሁ ከምንም በላይ የያብዶ ጎጀሌ ማህበረሰብ ነዋሪዎች ህፃናት ተማሪዎች ከምንም በላይ እናቶች እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ ዛሬ የተገኘንበት ይህ ፕሮግራም ልብን እጅግ በጣም ሞቅ የሚያደርግ ብዙዎችን የሚያስተምር
ትልቅ ትምህርት የምንወስድበት ሪባን ቆርጠን ፕሮጀክት መርቀን እናመሰግናለን ብለን የምንሄድበት ብቻ ሳይሆን ክቡር አቶ ተሾመ እንደገለጹት ብዙ ትምህርት የምንማርበት ነው። አቡና አንጀዞ ራገሲስ ገፊጋ ኡማኒ ጋቲ ካሜራ አልቀጠን ራገሲክ አንዱ በናንስ ገጫ ገናቤት ሃዳ ወልደበርሲ ሃዳ ወልቀምሲፍታ ሃዳ ወልደብረት ሃዳ ደረሲ አቹማና አበቱ ሰንጋ ለም ዲማ ጦማ ሰንጋን ወጥሮ እንደመቃ ያሲን ሰንጋን ትሮ ሃዳ ወልደረሲ ወበሌ ሰማሌ ጉጅርታ ጋራናት ጋራቡልቻት ፊድ አካና የራማት ummata ganda yaabdoo gojalaa bakka buudhaan ittaanaa bulchaa bulchiinsa godinaa bulchaanaa jiruuf kennaa dhaabbata SCSif kenname ni galateeffannaa SCSif dhaabbata kennamedha. Hormitiyaano ummata yaabdoo gojolaatu Daawwanaa SCSif kenname. This is the gift given from this community, Abdo Gojola community, for HCS, Harargee Catholic Secretariat. Dr. Bello. برابلك حركة دي تباس يا سبحان باس